هات نبي الله إسماعيل جرو إسي تلفتي كلين ستي تولي راها كيسا سنتي روحين اتدابيتي دائمني إسي أفور اتدابي بشان إنك أبدي أماني بيرا قباتي نياتان غرغارن إسين بشان إن غرغارتي وسو أكنا تجيران نبي الله إبراهيم اتدابي زيارة اتدابي دبسا اتدابي قابتا غافتا توري وسو جدو mucaan xiqqaan guddatee dargaggoomee guddate jedhan nabiyallah Ismaa'il gaafa inni dargaggoomee yoo hulatan urgaawu dhungatan mi'aawu dasii ija gabii qalbii firii onne haftee abbaa boodaa gaafa gahee nabiyallah Ismaa'il irgataaf yoo silaa bakka tokko abbarraa bakka bu'uu gahe nabiyallah Ibraahim guyyaa tokko fanaama hirrafe jedhan fara'aa fil manaam irriiba keessa dubbii ajaa'ibaa raajii fi dinqii tokko arge jedhan dubbiin inni arge osoo ilma ufii goraadee fi ableen morma isaa gorra'u arge dubbiin isa dhibde waan jedhan رؤيا الأنبياء في المنام وحي أبجون أنبيون إريبا كيس أرجو أمنا وحي الراتئ دبين بيسس ربي فكاتا نادى ابنه مجاء في أم إبراهيم كنتم يا إسماعيل دبي أكاسي أرجي إذا إريبا كيس أرجي كاسي قررو فانظر ماذا ترى كم لقيت كم قرتجل إتم مريتي يا أبتي يا أباكية دبين دبي ربيتي أججني ربي أكن وأركت بدو في فشل بربان افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله أنا أرجو فتيسا كأبس أجج ربي فرقني رتي صبروف وفتي فرقني أتي مودلك جدين إسماعيل gaafa dubbii rabbii beellama walitti qabatanii ba'uuf ka'an osoo haadhatti himin akkuma nama qoraan cabsuu daggalatti bahan jedhan bahanii Ismaa'il Ibraahim gorrahuuf gaafa ka'u Ismaa'il dubbii takkatti dhaammate yaa abbaa kiyya yoo na gorra'uu deemtu harkaa fi luka kiyya tolchii na hidhi akka ani si harkaa bahee si harkaa wixxifadhee ajajni rabbii nu harkatti hin banne fuula kiyya gadi nu gombisi malee ol na deebistee yoo na gorraatu garaan kee dadhabatee gara nyaattii fi mararfannaan sirra dhahee gorraasuu dhiiftee ajajni rabbii nu harkatti badaa fuula kiyya gad deebisi yoo na gorraatus albee kana tolchii qari akka yoo na qartu sakiraan du'aanatti hin dhagaamne dafteeruu hinna keessaa baatu dafii narra dabarsi jedhe akkasuma huccuu kee ol fudhadhu tolchii hidhadhu akka dhiigni sitti faca'ee yoo gara manaa galtu ummaan tiyya garaan isii rifatee akka biroon taane huccuus ol qabadhu akkasitti na gorrahe jedhe Ismaa'il yeroo kana akkuma inni ajaja godhe harkaa fi luka tolchee hidhee watallahu liljabiin kallacha isaa gad deebisee gubbarraa qaluu eegale jedhe yoo inni albeetti rigu akka waan jidduu morma nabi Ismaa'il rabbi sibiila galchee Allah albeen morma muruu didde jedhe nabiyyallahi Ibraahim albee laalaa ittuma deddeebise jedhe maal taate sila jedhee itti deebise qaata mootichi dachii fi samii harkaa qabu albee qararraa fuudhe morma nabi Ismaa'il akkan kunne ajaja rabbi dabarsee jira rabbi dura akka Ismaa'il gorraamu barbaadee osoo hin taane jaalalli qalbii nabi Ibraahim dhahee inni waggaa 86 jala gahe manguddummaan argate kanaaw jaalalli akka onne isaa keessaa qalamu barbaade malee akka Ismaa'il qalamu rabbiin barbaade yeroo kana dubbiin isa dhibdee osoo inni itti rigu rabbi labsii lallabni tokko bahe yaa Ibraahim qad saddaqta ar-ru'ya abjuunati irriiba keessa garte
ajajni nuti sitti kennine bakkaan gahe wa Ibraahiima alladhii waffa Ibraahimii ajaja kenna bakkaan gahe guute jedhee rabbi safaarsa dubbii achitti hin dhaabne nabi Ibraahimiin gorra'amuu didu korbeessa dallabamee qallabamee jannata keessatti leenjifame rabbi bakka buuse wafadaynaahu bidhibhi rabbi gorra'amaa biraa fidaa bakka nabi Ismaa'iil buuse jedhan wanni nuti yeroo guyyaa iidul adhaa korbeessa takkii gaala sangaa takkii waan qabu namni qalatee sunnaa achirraa dhufe nuti yoo qallee foon afaan keewwanne Ismaa'iilii yaadanna maqaama nabi Ibraahim duuban dhaabbannu Ibraahimii yaadanna bishaan qicannee dhuynu zamzamiin haajarii yaadanna karaa sanirraa dhufe dubbiin tun ciidni kun ciida guddaa seenaa bara kamuun moofne awwaaraa fi dhukkeen isarraan dhoofne seenaa kan of keessaa qabu ciida guddicha kana nu martinuu warri umriin keenna as gahee ciida kana ciidu foon qalannee nyaannu kana garaa keenna qofatti guutuu osoo hin taane miskiinaa fi ollaa yatiimaaf rakkata warra harka qalleeyyiin haa yaadannu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.